lola biraan qabnu aarii biraan qabnu jibbaa isaan qabu waaniin an je'een talakki siimi saniin filadhes jeessa yoo dhiise ani manguddummaa takkaalaan manatti deebi'a. Bootee mabbee bira ammaa os dadhabe yoo saniin dhiifne isin guutuun magaalaa tana keessa jirtan yoo horii qabamtanii manguddummaan dhuftaniis deebi'uun kiyya hin jiru jette. Filannaa yaaddootu qaba. Filannaa yaaddootu qaba gunju yaaddoo yuutuubaa dhiisuu miti. Na yoo taatee jaartii yuutuuba dhiisinaan jette isin dhiisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtaniin isiniin ja'a. Nutis ni jirraa baga jiraatan walumaanuu baga jiraanne. Arraan tana bahar maal nu qabatee dhufe jechuun keessaniin oolamu waan biraatii miti. Obboleessa kiyya yaaddoo haadha mana isaa rabbi manatti haa deebisu haadha ilmaaniiti. Viidiyoolee waraabuun feene garuu isiillee dubbiseetiin sagalee isiitis viidiyoo naquun feene akkasitti waan kana takka takka irraa dubbadhee fi isiillee yaada isii irraa fuudhee hin deebi'uu baharan hanqa waan naan jee anaa fi YouTube olii filadhu YouTube kana dhiisii faayidaa isaan agarreennaan hin dhiisuu isaan filadha naan jee an sababa sanittiin manaa bahe kuni manguddummaa guddoon fadhu yoo inni YouTube dhiisee harka keessaa fudhadhee jee manguddoon attuu erguun feesisu fiiniin galaanaan jette akkasitti manguddoollee akkatti ergee jiru isiin gandaarabaa jirti afaanuma isiitiin naa himte kanarrattiin jechuu dubbii yaaddoon jee takka anaatu naman qabne ni beeyitii sanii fi ilmaan kana narra dhiiftee namaan bira geessuus hin qabu. Na biraa kuttee na ijoollee xiyyeerraan kaanee na biraa kuttee jee dubbiin tun hedduu garaana nyaatteetiin karaa mana isaa deemuu deema. Maaliif mana isaa deemuu deema? Abbaan ilmaanii oguu ilmaan bira taa'ee ijoollee eegu isaan madrasaa geessaa isaa galchaa fiifis akkatti dalagatu hin jiru. Haadhuma sanillee jala deemee laaluun hin jirtu barbaaduu hin danda'u. Kanarraa manguddootti ergu sanillee wajjiinillee dhaqee akka inni laaluuf akka inni barbaaduuf walumaan taanee isiin barbaannaa ammoo ijoollee fuudheetiin irraa fatiyaa bira geessa jeetiin isa bira deemu jira. Naa fayyamamoo naaf hin ayyamuullee hin beeyne garuu isii barbaaduu hin danda'u yoo mana keessa taa'ee dirqama ijoolleen fatiyaa biraa dheetu jeetiin dhaqee biraa fuudhuu deema. Yoo inni naa ayyame ijoollee fuudheetiin fatiyaa bira geessee fatiyaa biraa jiraatanii akkuma antiyya madrasaa geessutti tasaallee naatu madrasaa irraa gee isaan kaati mana deebituuti waliin karaadha barbaaduu irra deebina jeetiin akkasii mana yaaddoo deemuu deemaa waan yaaddoon juus waliinuu daawwannaa waliinuu garra saniifuu hanqa dhumaan nu waliin daawwadhaa baay'ee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaa lammaffaatii ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya jirra jirtanii isiniin jenna. Nuti isini jirraa baga nuuf jiraatan walumaanuu baga jiraanne. Arraan tana naaf yaaddoolleen yeroo dheeraa adda baanee tole kanumatti inninis karaa biraa jira anis mashquula ta'ee yaadaan waluma quba qabna. Arraan tana kunoo isa birattiin harkamaa rayyaana naa'u daqiiqaa hanga kanatti daadarkaa kaa'e akkuma danda'u jirtammoo. Bootee mabbee bira ammaa os dadhabe. Daawwattoota keenya haadha rayyaan haadha daa'ima sadiiti dhugaa rabbii dubbachuuf itti bilbileetiin viidiyoo keessa galchuun feene sagalee isii jechuudha. Viidiyoo mallee yoo waraabee yaaddoolleen qirjachuu malayyeetiin dhiisee waan kana sannaan jette hin jiru. Akkasitti isumarraa illee informeeshina haaree harkadde akka yaaddoon ani manguddummaa sinan erganne manguddummaa tanaas naaf hin himne qilleensumarrattiin argee gama biraatiin akka inni namallee itti ergee manguddoo saniinillee gaawaan isiin jette ani hin beeku inninis kunoo ni jira anammoo tana isiirraa hin dhagee. Bahar namni isna dhufe nama saniifuu deebisaa kanneetiin jira deebisaan sun yoo yaaddoo geesse yaadduma gaafadhu isarraa'u dubbii harkachuu dandeessa naan jette. Gama biyyaan ammoo baallamni xiyyaa fi kasaa lola biraan qabnu aarii biraan qabnu jibbaa isaan qabu waaniin an je'een talakki siimi saniin filadhes jeessa yoo dhiise ani manguddummaa takkaalaan manatti deebi'a. Yoo saniin dhiifne isin guutuun magaalaa tana keessa jirtan yoo horii qabamtanii manguddummaan dhuftaniis deebi'uun kiyya hin jiru jette. Kanarratti amma akka kiyyatti filannaa yaaddootu qaba. Filannaa yaaddootu qaba gunju yaaddoo yuutubaa dhiisuu miti. Na yoo taatee jaartii yuutuba dhiisinaan jette isin dhiisu. Garuu immoo ammaaf jechuu dandeessi tarii inni siimi yuutubaan filadhaa bakka jeensaniif aaraaf ammaaf jechuu dandeessi booda if keessa deebi'uu malti jeetii yaada.
naafiisillee walitti baallamannee jirra. Haya manguddoon eegasi dhufte anilleen akkuma nama tokkootti akka obboleessa tokkootti mana arabaa haati jirtu san bakka naa himi naannoo ta'e naa himi sittiin dhufaan jeeni. Tama manaatu si dawwalaa dalagaarraan jiraanaan jette kan isin dhaqee waan isin jettu afaan kiyyaa wal bira teenyee dubbisee irraa arkuu dadhabuu fi danda'uu fi amansiisuu fi naaf amanuu diduu waan san ta'e isin yoo inni dhiiseette malee walitti hin deebinu naan jette san akka nama tokkoo yoo dandeenyiin amansiisa jeetii yaada yoo naa fayyamte hangaan san bira dhaqee dubbisee addoo bira ga'anii dhimmaan dhufeetiin qaba mee asumarratti waan manguddoo inni itti ergeen jette san yaaddoo naanaaf himu fuudhuma keessan duratti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo teenya jirra jirtu isin jenna. Dhugaadha manguddoo nama shaniin itti ergee raajii wajjini manguddoo gurguddoo jechuudha. Yoo inni gabaabumatti YouTube kana dhiise malee annumaa hin galuu jette beekte sababni isaa maali jedhanii gaafatanii YouTube irraa yaaddoo waa takka illee maallaqa inni fuudhus hin jiru dhalaa wayita wajjin seenanii dhalaa harkaan qaqqabaa jette mee dhalaa tanya harkaan qabee beekama. Dhalaa yoo dalagaan walis fiddee fakkeenyaa diraamaa fa'aa ta'ee harkaan qaqqabde yookaan kaan dhalaa piraankii irratti dalagne dhiifama gaafachuuf fa'aa yoo qabne taate malee. Amma isiin siis nan lakkooteeti bahaaris ammas eenyu haajimalli beekame abbaa chaayinelaa sunee show. Haajimal dhalaa makaddaa ibdura kaayee gidduu kaayeeti achi taa'ee isiin as teessee akkasitti haasawneetti. Ati maaliifi akkasitti addaan fagattee hin teenyeetti. Achuma gubbaanuu waan faayidaa nuun qabne jala deemu jirtan. Akkasii kalaasan hin barbaadu isatti hin galu. Yoo immoo ijoollee xiinaa dhiisuu barbaade inni haa deemu ijoollee xiyyaasaatti hin deebadhaa. Ana immoo ijoollee tana dhiisee deemuudhaaf itti finan ta'u maaliifi ijoollee tana niin jaaladha. Gudee daqiiqaa irraa baate. Kanaafuu ijoollee dhiisee hin deemu. Isillee ammallee yoo deebite rakkoo takka illee hin qabu. Maaliif isin ilmaan kana wajjin itti rakkannee itti dafqinee sadarkaa tanaan geenye kanaafuu ilmaan kanas isirratti illee dhiisee biraa deemuu barbaadu. Ilmaan lammaati biraa deemtee isin qofti yoo bira jiraattees waan tolu. Isin deemtee si bira jiraachuun inumaa daranii uyi. Ammoo asuma keessatti ilmaan fi biraa abbaan dhiisee karree itti deemus waan jiru. Yoo na taate ijoollee xiyyaa hojii addaa bahuu hin danda'u. Tun dubbii wallaa hedduudha nama dhibdi. Kanarraa akka nama tokkootti yoo dandeenye sa'aaduma amansiisa. YouTube dalaguun rakkoon qabu. Ani immoo waan inni sitti dubbadde keessa amma barisumaa mana deebisuun nu dhibaa jira. Kaas manatti isii deebisuun nu dhibaa jirtuun kuma siin jette kanatti waa'ee dhalaa naa to'ite. Wauma dhalaa wajjin isa waliif fida. Kamaallaqaa sirraan argin waan inni dhalaa deemee dhalaa hojii dalaguuf ani nagarree. Okay eega akkas taate dhalaa biraati hojii haadhaa abuu dalagu ati wajjin gali manatti hojii dalagiin jeen. Ani YouTube ani dalagi seenee hojii dalaguu dhiisi innummaanuu mata galee naa keessaa bahuu naa jedhu. Bakka kana isin naa to'inaan akkasiin jedhe. Siif inni hojii dalaguun haraamii miti. Fuula banaa fuulaan kana qofa yoo banatte malee mataa hin banini mataa namuu cufatee dalagaa sattaraddu ati qoftii hojii dalagiin jeen. Ani seeneen dalaguu inni nuu dhiisu qabaa naan jedhe. Kanarraa anammoo waan takkaafiin si dhufu. Dubbii waa'ee isiittiin dabree irraanfadhee wanni na kaasee na fide namma ati na yaammanne ani as keessaa naman qabu anaa naman qabne beeytii ilmaan narra dhiiftee kuttee jette. Obboleessa kiyya nuti namaa miti nuti nama keetii miti. Dhugaadha nama firaa yoo kasitti aanu qabu eenaatu firan qabne nama natti aanu yoo jette haala usaalam nutis nama keeti. Anammoo rakkoon takka dhufte sumaan abdan. Nuti wal abdachuu qabna wal bira jiraachuu qabna waan dandeenyu wal gargaaruu qabna. Obbolummaan qabnu saahibummaan qabnu ta yeroo bal'oo qofaa miti. Dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo dheeraa anis haajaa karaa biraa deddeemuuf naaf yaaddoo walitti dhufutti hin jirru. Ammoo warra waliin na fide rakkoo keessaa jecha inni jeesan. Anaatu nama hin qabne beeyti namas keessaa hin qabne beeyti ilmaan narra darbitee kuttee jette. Gabaabdumatti anammoo inni si dhufeef akka kiyyatti jecha ati nama hin qabu jette saniifin si dhufe yoo saada manaa deemte Fatiyaan manaan deemne mana jirti. Yoo na taates ijoollee dhalaadha. Naannoo takka gadha'uuf hin beeku mataa tokko ciidhuuf hin beeku. Kanarraa ijoollee ganama akkaan ijoollee tiyya madarasaa geessutti makiinaa tiyyaan fuudhee madarasaa geessa hanga sa'aata manatti deebiifnutti
Ijoolleen teessa deenu mana kiyya Fatiyaa bira taatee isu. Ijoolleen fuudhaafiin dhufeemma. Ijoollee fuudheetiin Fatiyaa bira geesse Fatiyaa bira haa ta'anii Rayyaanis ijoolleen dhalaa lamaanis ijoollee dhalaa lamaan madarasaa ganama anaatu sirraa geesse. Kiyya geessetiin achumaan teetiis geessa. Madarasaan uffata goomti beektee madarasaan huluma kana dura. Ammoo kana wanni hin jeef dhugaadha wal qabna. Namni wal qabu beektee rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Ammoo ijoolleen tun nama akka waan akka haadhuu barbaadu ijoolleen beekte. Amma nyaata niin godhaafi nyaataan akka nuuf kana ijoollee ittiin tolu. Uffataan irraa jiru kun ittiin tolu. Amma kaleessa qaama irraa dhiqeetii rifeensaanii tolcheetii gabbaasee taphachiisee akkasitti ol deebise. Nuti sumaa warqaan feenuu nan jette ijoollee. Akkasuma ijoollee yoo haati bira hin jiraanne abbaan bira jiraateef waan godhuuf hin qabu. Yoo waan biraa dhabde guyyaachaa oolanii galgala anaatu makiinaan fida si bira bultee ijoolleen ganama madarasaa geessita. Madarasaa saniitti himta obboleessa kiyyaa dhufee hafuudhu jechaani yoo dalagaa jiraatte anaa dhufee sirraa fuudha. Rayyaan ammoo matuma gadeenuu Fatiyaa bira dhiisa. Ijoollee lamaanii galgala sittiin fida. Asi bira bulanii ganama asii ganama hanfeetu madarasaa geesse. Isaan Fatiyaa biraa ta'an immoo guyyaa irraa tolchise akkasitti madarasaas geesse. Kanaafii si dhufe ijoollee Fatiyaa bira geessinee guunju ammallee ijoolleen yaaddoo irraa achi dheeyite yaaddoon irtee haa taa'u miti. Fakkeenya amma asumaa gabbeetiin manguddootti ergu hojii dhaqee ilaala hojii mucaa kana qabatee deemuun hin taatu ijoolleen madarasa jirti madarasa geessa madarasaa galcha kana hedduutti rakkoodha. Nama biraallee fudhatee yoo katti dhaqutee ijoollee yoo mana kiyya jiraatte isuma tanallee manguddoon deemee barbaadee galchuu dandeenya waan jirurraa hin dhufe. Eemma namatti ergita malee wajji deemtee dheeyitee ilaaluu hin dandeessu. Yoo immoo ijoolleen gamas jiraatte hoo ijoollee yaaddu nama sanii wajjin deemtee dheeyitee manguddummaa saniis kophaa nama yoo bilbila malee garamma ittiin dhaquun ta'u beekte. Bilbila qofaa mi bilbila mana arabaatis ni himsiidhee dubbifnee. Ni jira lakkoofsi harkaa jira suni. Lakkoofsi ganda arabaa seerkanii jiraame. Isaanumallee dubbifneeti. Kaleetti bilbilee bara. Aara qabdii aara kana yoo buufatte deebiin ooltumaan naan jambeete. Kalaas gaa aara sana maa buufattu garuu warra guyyaa meeqa meelaa. Si miti san nuutu itti hime. Araboota nuutu itti hime haadha ilmaaniiti har'a guyyaa shaniif deemti. Har'a guyyaa shanii moo farfaadha na fakkaata. Farfaadhaan guyyaa shan ala jirti haadha ilmaaniiti immoo xiqqoo qabdi. Aaraaf jettiisiin nuutu dhufee fuudhee waliin nagee godhee gandi sunillee hedduu jaalata akkaan nageetti beeku. Akka ilmoon laalan jaanii sanumarraa nuutu itti dubbatee galchaa jaarsaa fi jaarti namni wal dhabee roorroo biraan qabdu nuutu waliin fayyisa inni isaan dubbifnee amansiifnee karaa manaa deema. Akkasii ammoo ijoollee magaalaa ammaa goo dhiyaatanii eegeetiin fuudhee deemaan. Sittiin as deebi'ee yoo itti dhaquu taatellee waliin itti deema. Yoo yaaddoon yaada qabaatee yaaddoo irraa yaada baafna silaa inni yaadamaan qabaa miti namni ilmaan irra jiru dhugaa dubbiin hedduu nama rakkiti. Ilmi namaa wal dhaba. Ani yoo jaalachuu ijoolleeti hedduun jaalladha. Garuu qabeetiis hin beeku yaaddoolleen akkuma kiyyaate waa isaa ijoollee bira taa'uun agarreeni. Qabeetiis hin beeku. Inumaa yoo haati bira hin jiraanne fa'a daqiiqaa 10 waliin dandeenyoon naaf ijoollee. Amma kun harka isii baratti dhiisoo. Akkamiin nama dhiisaa qabeetiin akkana bulaa. Ilmoon daaddaa kana abbaan hin beeku. Daawwattoota keenya du'aa nuuf godhaadha. Dubbii jaarsaa jaartii asirratti maa ol baaftanillee nuun hin jeeyinaadha. Abaluu fi abaluu akkanuma callisanii dubbii abaluu tana laalanii jechuun keessanii safan qabu tanumaaf hin callifne jechuudhaaf. Hanqana isin yoo raabne haadha manaa rabbi manatti haa deebisu haadha ilmaanii haadha daa'ima kana bira rabbi haa deebisu ni deebitii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf jiraadhaa du'aa nuuf godhaa rabbi.